manguddonni gaggeessitoonni luumni jirtu sa'aatii 10 walakkaadha sagantaa keessatti waldaan gaafadhe hunduma sama gaafadhe sa'aatii meeqatti jalqaba waldaan nama sadii waan dubbatu eegumaadha nagaa sa'aatii meeqa hunduma jedhee meeqattanii 10 walakkaatti manaa ka'aa ilaalu miti 10 walakkaatti sagantaa jalqabaa ilaalu qaxaroon keessan sawaqaan lafa uume wajjin maanguddoota wajjin miti qeessota wajjin miti ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos wajjin qaxaroo qabdu ture sa'aatii 10 walakkaatti sirriidha ammas nama lamatu sirriidha agaruu gaanaa ta'e sirriidhaan jedhu isarra dhaga'uudhaan sa'a 10 walakkaatti sa'aatii Kiristoos eegaatii turta yeroon ani kanaan beekamaadha yeroo baay'ee waldaan inni jedhamu Columbus Ohio'tti har'a sagantaan keenya akka sagantaa waldaa Oromooti jennee beeksifneeraan jedhamu isaa Daani'eel kan jedhamu maal jechuudha akka jechuun punctual jechuudha jiruu buddeena safootiin nyaannu sa'aatii keenyatti dandee fiindee paantu goonaa saka Waaqayyo garuu maaliif duuba deemna maaliif isinii kan wal jedhengaa maanguddootaaf lubaan immoo waan jedhu namni lama dhufeetti jira taanaan namni lama wajjin lubni maqaa Waaqayyo abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko jedhee sagantaa banee sagantaa kennu daasii nama lama wajjin jechuudha Kiristoos kan wal jedhengaa Ingona kana boda eebban gadhu Waaqayyo qaxartanii dubbatti na fidan amma Qorontos 2:6 lakkoofsa 1 dubbisa akkuma sila jedhamee kaleessa ganamaa argamuu Waaqayyo keessa jiraachuu sa'a booddee immoo baricha bitaa Rabbiin Zakaayi isa jedhu walii wajjin dubbannee aragaa magaasaa kan ammoo Waaqayyo wajjin hojjechuu Qorontos 2:6 nama Yohana goda nama yeroo dheeraa qabee beeku obboleessa keenya Haayiluu nargee bagana kan dhufte Haayiluu kaleessa lagarre Haayiluu durii turan waldaa Qoromoos hin dhufin biyya kana dhufeetii sa'aatii 2 ofee namoota gurmuu nama 6 nama 7 nama 8 to the highest hin caalle nama sooraa ture deddeebi'e 99 98 kana gara dhumaa jalqaban jarri ani immoo 99 maarchii annoo gara dhumaan dhufeetti sooraa ture arrabni kunoo haadha warraasaa wajjin jala jiruu garagaraa dhuftanii Waaqayyo sila eebbisu maqaan Waaqayyoo immoo dhufaati nan dubbisa Qorontos 2:6 egaa nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyo akka waan waa'ee hin baafnetti akka hin fudhanne cimsinee isin gorsinaa amma walii wajjin jenna egaa nuyi elaa waan keessa plural immoo singularidha plural egaa nuyi yoo nuti keessa jedha egaa nuyi warri Waaqayyo wajjin hojjennu ayyaana Waaqayyo akka waan waa'ee hin baafnetti akka hin fudhanne cimsinee isin gorsinaa warra yoo wajjin hojjetu nuyi warra Waaqayyo wajjin hojjetu ameen hin kadhanna abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos
galanni waaqarratti lafarratti barabaraan siif haa ta'u. Ati guddaadha Yesuus. Guddinni kee amanaan qabu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin sa'a booddee kana immoo akka nutti dubbattu ayyaanni kee kan dhangala'u. Argama kee keessatti yaa Waaqayyo dubbii kee kan dhageenyu hafuura qulqulluu akka nu tajaajiltu fedha kee jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu tajaajili. Hin tajaajilamna. Nutti guyyaa hafuura qulqulluu argamuun kee nutti dhaga'amu. Qixa kanaan Waaqa kan baname haa ta'u. Aangoon dukkanaa asii haa fagaatu. Akka dubbatu ayyaana kee naa baay'isa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Inno wannan je kama yero jurle ni milani tabakki ko daran nawa narakki saka jite das akkasumatu samun ko ketta destiny da malin kata ebe ku ifa man singabada kana jurle dubbi waaqayyoon argamu waaqayyoo kaleessa ganama ilaalle sa'a booddee immoo yeroo waaqayyoo bitu yeroo inni kenne keessatti akkamitti akka hojjennudha kun immoo waaqayyoo wajjin warra hojjennu hojii warra waaqayyoo wajjin hojjennuudhaan kan jirudha. Egaa nuyi warri waaqayyoo wajjin hojjennu ayyaana waaqayyoo akka waan waa'een baafnetti akka fudhanne cimsine sin gorsinaa ayyaanni sin bira jiru ayyaanni sinii kenname sakalee sa'aatii booddee haasaa ture. Sagalee kennaatti ni moo enggak nagama ammoo keessatti haawrii koo qottoo gugatiin barbaadu akka inni dafee dadhabneef. Ayyaana kaleessa warri isaa booddee turtan addanatti dhageessanii maaliif Waaqayyoof yericha bituun barbaachise kan jedhu jalatti Kaptoota ilaalle keessaa waa'ee isa kana rifleekti kan godhu baay'ee isaa jira. Kanaafi Waaqayyo hojii biyya lafaa irratti hojjechuudhaaf pilaaneteerii kana irratti hojjechuudhaaf Waaqayyo nama isa barbaachisa. Nama sababiin isaa Waaqayyo hafuura dhagatii ta'eef Waaqayyo hafuura warri isa waaqessanis hafuuraaf dhugaadhaan isa waaqessuudha. Waaqayyo hafuura. Kanaaf hojii isaa nama gidduutti hojjechuudhaaf nama barbaada, qaama barbaada. Nama barbaada, nama keessaa mul'atu. Nama miila isaa ta'u, nama harka isaa ta'u, nama afaan isaa ta'u barbaada Waaqayyo. Afaan isaa nu haa taasisu Waaqayyo. Kanaaf biyya lafaa kana keessatti anaaf siin qaba Waaqayyo. Naan qaba jedhame. Siin qaba Waaqayyo. Mootonni biyya lafaa kana irratti mootonni addunyaa kana irra jiranii hundumtuu relationship qabu. Wal quunnamtii qabu. Karaa kam qabu wal quunnamtii? Ambaasaadara biyyi tokko fuudhee biyya tokko kaa'ee inni sunis biyya kana kaa'ee inni addanaas biyya keenya keessa kaa'ee karaa ambaasaadaraa wal quunnamtii qabu. Kun ambaasaaddarri addanaa deemee dhaga biyya keenya dhaqu mootummaa biyya kanaa bakka bu'a. Inni biyya keenya dhufee addana jirus mootummaa biyya keenya bakka bu'ee addana jiraata. Mootummaa addanaa gargaaruudhaaf dhufa miti. Aadaadhaan, laangweejiidhaan, gochaan raawwataan biyya isaa rifleekti godha addana taa'e. Ameen. Ameen. Addana taa'etti biyya isaa aadaa isaa rifleekti godha. Kaalcharii isaa, uffannaa isaa, oduu isaa, laangweejii isaa rifleekti godha. Amma yoo Ingiliffa danda'e addana taa'e Ingiliffaa hin haasa'u. Dippiloomatiin afaan isaatiin haasa'a hin hiikamaaf biyya kanatti immoo. Biyya keenya yeroo dhaqus afaan Ingiliffaan dubbata. Yoo Amaariffaa danda'e Amaariffaan hin dubbatu. Kabaja biyya isaatii kabachiisatti keessa taa'e jechuudha. Biyya lafaa kana irratti sagalee Waaqayyoo Qorontosuma kana keessatti adduma barattan shan adduma baranne kan lakkoofsa 19:1 namni maayikii qabu jedhee beekuu bukkeedhaan Qorontos lammaffaa 5:19 anutti dubbisu akkana 19 qabe. Kunis Waaqayyo irra darbaa namoota
Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araaraa isaan kan ammoo adaraa nutti kennate. Egaa nuyi afaan Kiristoos taane, ni afaan Kiristoos taanedha. Haleluuyaa. Afaan yoo taane egaa nuyi na booddeedha. Egaa nuyi lakkoofsa hidhamu afaan Kiristoos taane ergamneerra. Maal taaneerra? Ergamneerra. Afaan King James Akalaala. We are an ambassador of Christ. We are an ambassador. Bakka bu'aa mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, tokkoon ilmaan Kiristoos biyya lafarra jirtu eejentii Waaqayyoo Waaqa jiraataati. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Weedhaawusi keessa jirtu keessatti, taaksii ooftu keessatti, karaa konkolaachiiftu, karaa dabartuu hundumarratti you are an agent. Haleluuyaa. Ati bakka buutu Kiristoos, ati bakka bu'aa Kiristoos. Kanaaf nuyi afaan Kiristoos taane maal taaneerra? Ergamneerra ni jedhu kan erge jira jechuudha. Eenyu erge? Eenyutu erge? Waaqayyo Waaqa jiraataan nu erga. Ati ergamtuu namaa miti, ergamtuu Kiristoos malee. Ergamneerra nuyiidha. Ergamneerra nuyi. Kanaaf you are an ambassador, dippiloomatii ilma Waaqayyo Waaqa jiraataati. Haleluuyaa. King James, we are an ambassador. Kanaaf kaleessa sirriitti kaaseera. Nama hundumaatti akka humna isaattiidha. Akka humna isaatti meetii kenneeraaf jedha. Warqee kan isaan ittiin hojjetan. Kan isaan ittiin hojjetan hundumaaf 5, 2, 1 kennee. Namni ittiin kenname garuu hin jiru. Nama sadiitti kenneera miti. Gurmuu sadii jira malee. Kaataagorii sadii warra kaaniin 5, warra kaaniin 2, warra kaaniin 1 kenne. Namni ittiin kennamne garuu hin jiru. Sitti kennameera. Meenatti kennameera. Adaraan bira jire. Adaraan bira jire. Adaraan ilmi Waaqayyoo galfata si biraa qaba. Ameen. Beektu galfata? Nama beekan galfata. Nyarka keessan galfata waliin beekta. Mee waliin beektu immoo galfata. Galfata waliin beektu. Yeroo waa'ee galfata irratti dubbatu akkasii galee dhuguma ba'a. Sirri dhugaadha. Baay'een keenya baadiyyaatti guddannee nan abdadha. Dubartoonni yeroo baay'ee warra ollaatti ergaa eeggatu. Ilaa kanaan shunkurtii naa miti. Ilaa kanaan qimamii naa miti. Ilaa kanaan kanaa godhi seedhanii sabbata isaanii dubartoonni baadiyyaa iddoo lama sadii gudunfu. Kan isa tokko iddoo tokkotti gudunfu. Kan isa tokko iddoo tokkotti gudunfu. Maali jedhu maqaan isaa? Galfata namaa. Ankootti dabalu galfata namaa. Galfanni kabaja qaba. Ulfina kabajuudha galfanni. Ittiin ejjetteeti sabittuu bittee dhalteeti eelaa galfata kee kumoota.
waaqayyo sitti galfata kennateera. Shan warra shanitti kenname shan, warra lamatti kennametti lama, warra tokkotti kennametti tokkotti kenneera. Kanaaf obboleessa ko jarreen sana maalitti hin jedhee namni tasaa nan obaalee maa'e Kiristoos maalitti hin jedhe sawwaalee maal jedhe adoona na obaalee tokko abdaa tun facaasee una mata tokkotti maali nan obaalee nan sodaadhe nan maa'e Kiristoos namicha dhibaa na naa'e okay silaamaan godhaa isan barbaada utuun hin aamin utuun facaasee akkanaa eeggabeette facaasee uumama naamman daree silaamaan wajjin sirkaa fudhate dhalaasaa wajjin sirraa dhalaasaa eegaa jirtu dhalaa wajjin sirkaa barbaada Kiristoos kadhatamu sirri jiru sa'aatii waaqayyoo eegedamte waa'ee maaliif akka kadhatamaan maali maala ilmaa waaqayyooti intala waaqayyooti maali warra dana dhaabatanii kadhatan keessa tokko dhaabatamuu irra jira malee maali kadhatan maali anis guutuudha ana biraas qooda qaba Kiristoos qooda qaba ilaame na biraa qooda qaba Kiristoos maqaa waaqayyoo ulfaatu si biraa qooda qaba Kiristoos maasi kadhatan teessisa wajjin fudhatan tureene bu'aasa wajjin bu'aan inni fudhatu si biraa lubbuu namaati jireenya namaati birrii warqee kee barbaada miti haageeran akka jedhe birrichis warqichis kan koote annamaa miti an koote albuunnes keessa jiran kun kan saati faarsaa shantama keessatti yoo meelee sittani maddaa'e tulluu kumaatamoota kan jiran hundinuu horiin caakkaa sagartu kun hundinuu an koote sittani maddaa'e yoo meelee an koote hundinuu kan saati tirsinni barbaadu godhu lubbuu namaati jireenya namaati akka qoosaatti ilaalin jireenya namaati si'a dubbattu namatti hin madaalaa nannaafsisaa laata mucattii kana nannaafsisaa laata gumaan hiriyaati sitti gadda gooftaansaa sitti gadda waaqnisaa maal jedhu Luqaa boqonnaa 6 keessatti baalagaaraa kee wajjin gara murtiitti yeroo deemtuu Daawit maal godhe Daawit araareffatu kanaachoo dhaaqee abbaa murtii duratti si dhiyeessaa abbaa murtii immoo amma lipheenii sirra jiru kanfattu hidhaatti si galchaaye abbaa murtii sun sanafarraasaa miti isa waaqarraasaa abbaa murtii kennaa waaqayyo waaqa waaqotaati of eeggadhu gaa kanaaf of eeggadhu intala sanaaf gurbaa sanaaf nama sanaaf of eeggadhu hin jabaan harkatti hin eeggadhu we are clay aniifati shakilaadha kaa jenne kan jabu hin cabsin eeggadhu dubbadhu eeggadhu taasai kunuunsi mana waaqayyo keessatti tirfii barbaada Yesuus bu'aa barbaada Yesuus hinnaaffisin jalaa hin okkolchiisin jalaa bu'aa barbaada bu'aa isaa wajjin dhufee fudhadhaan ture ሽልማት የሚያሰጠን ያይት ያገልግሎታችን አይገታለን ማጠኑ ማለት ባዳሳ ከኑ ከንሲሱ ጎሰታ ያለከቲት አንዲ ኪቦርድ ተበታ አንዲ ፈርበታ እንማን ጉዶዳ ጎሳ ሳሚት when you are faithful with what very minute very small thing wanta dino sitikennane yeroo faithful taatu kana zimadaasa Kiristoos amen maqaa waaqayyoo alfa amen ayna tasaamiti kun keesiidha kun gosa keesiidha jedhu imma saamiti waaqayyo gosa tajaajila keetti turte tajaajiluma xinnoo qabdu sanarratti amanamaa ta'uu kee isaaf of eeggachuu kee kana sirraa barbaada waaqayyo kanaaf nuyi warra waan wajjin jennudha nuyi warra waaqayyo wajjin jennudha mata dureen koo nuyi warra waaqayyo wajjin jennu waaqayyo wajjin jechuudhaafi kataawwaqee yeesine malakot theology degree PhD masterate qabaachuu miti gadheedhaan jira miti
qabatu masri isa tubadeedha jedheen isa kondin godhaa jira miti garuu waaqayyo wajjin jechuudhaaf isa si barbaachisu isa si barbaachisa tun ta'in wanta si barbaachisu poointii shanan tokko na sitti tokko lama kan isin yaafu maaltu barbaachisa waaqayyo wajjin jechuudha maaltu barbaachisa what is the criteria he demands from you my sister my brother maasirraa eega waaqayyo number 1 gooftaarraa barachuu Injila Maatewos 11:28 dubbifanna kunoo isa xaafanii hin jiru guutuusaa dubbifanna Wangeela Maatewos 11 namni dubbisuu jiraate mana tolaa kanaachi qubee generation waragaleessa Wangeela Maatewos 11:28 Yesus itti fufee isin warri itti namootanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundumaa gara koo fudhataa ani boqonnaa isiniifan kennama waanjoo koo fudhaatii baataa anarraas baraa anoo garaa miidhaa kana godhuuf deebisisee boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu. Waaqayyo si haa eebbisu. Dhageessaniitu waan sadii jala murra turiin darbii kana. Kanaaf amma akka irraanfannee orderii isaa waaqayyo wajjin jechuudhaaf waaqayyo maal nurraa barbaada? Akka inni jedhame maal nurraa barbaada? Sarara barachuudhaaf maal nurraa barbaada? Damani isin taatee hin taa'inaa. Wake up. Mana waaqoo keetti wake up. Waa sibiran darbin kaiten tadi berarti lagi maju orang kata nak kalah ni kita siapa yang itu nak kalah ni mari dan maka kanafi wani nurabar balun nigal kabai sarrabaru beda sarrabaru akan dega Yesus nan dalam murasan nama dubise Yesus itu bukan isim warit ledabdani bangke sangkal fate undinu garako kota gareo he doesn't refer you to somebody else to the professor to the prophet to the apostles he doesn't send you anywhere else he invites you to himself Isin kerana mangkan situ fat, kalau koi, kotas, kalau kau kota, tadi main, jalan murmur ada bara, kalau kau kota, ane bangkon nani sini kena, wanjong kau berada bata, anara bara, meja lagi kan, anara, apa tu kisah? Anara bara, kari Namoonni baay'ee waan baay'ee entertainii baay'ee mana isaanii keessaa qabu. TVdhaan yeroo qabu, dhaabaan yeroo qabu, YouTubeidhaan yeroo qabu, Facebookiin yeroo qabu, waan hundumaan yeroo qabu namoonni entertainmentii baay'ee jira. Mana nama baay'ee keessa. How many of you have single hour a day with Christ?
waan sadii achi booddee maal ani maal isin godhaa maal isin ammoo qochisa dhabe isin ammoo qochisa gara biraanoo ani baagataamina gara biraanii mee wanjoodha mee warra wanjoo beektan immoo kan barii olma fuudhaa akka kootuma warri beektan oke wanjoo sangaa beekan baata wanjoo sangaa tokkicha wanjoo baatu beektus actually yoo diteelii isaa sirriitti barbaade korma yeroo leenjisanii wanjoo bifa lama jira kan barree adataa lama jira yeroo korma leenjisanii muka jiidhaa isaa uraniiti loloosoo keessa baasanii nyaan godhanii korma sanidhaa sadallaa diriirsee qabu caccabse itti hidhaniiti boquusa akkanni tireenni ta'u akkan lafa rakkootattu erga shaakalsiisanii booddee sangaasa tokko bukkeetti dhaqanii camaan kanaatti ka godhaa sangaa asukkutaa jisu guutuutaan masmara rakkatuun beeku kormi Yesus Kristos kottaa baaddaa wanjoonaa wajjin jedhe nama gara biraattis camaduu miti lakkana wal kana jala muraa hundi keessa kottu maal koo baaduu nama gara biraattis camaduu miti eeyyus camaduu malee ofiisatti camaduu fi Yesus we are co-workers with him nuyi waaqayyo warri itti warreen jennudha isa wajjin qoonna isa wajjin beesseella isa wajjin araamna isa wajjin facaafna kanaaf yeroo wanjoo isaa keessa jirtu si fuudhee Yesus Kristos naaf marara si gochisiisa gaa haleluuyaa ulfina isaa si leenjifata Kristos arrabni kee kan leenjifamedha kan bu'e isaaf adeemsi kee kan leenjifame isaaf kan bu'e aasaan kee kan bu'e gochii biraa wanni kee isaaf ulfina isaatiif kan ta'e duwwaata akka argite gadi baasa arrabni kee miizana qaba adeemsi kee miizana qaba gochi kee miizana qaba jechuudha if you are trained isaan trained taatee taanaan isaatti jamadamtee taanaan aasaan kee miizana qaba akka argite naasoftu adeemsi kee miizana qaba akka argite fefefetin jedhe you are Christian intala waaqayyoo tetilma waaqayyooti waaqayyo waaqa jiraata isa mul'isuun suna jiraachuudha amen amen isa mul'ifte ture isa filee itti godhe aasaan keessa mul'isu taanaan you are no more Christian maal waldaa dhufuudha kan kiristaana godhu biildiin diina keessa adoon beeku namicha jedhe Petros gibbii Qayyaasaa keessaa gahee adoon beeku namicha jedhe aasaan kee hundeessisa ittiin kanaaf obboloota obboleettotaa har'a mana waaqayyoo keessatti waaqayyo boqonnaa si kennuuf si wajjin jechuudhaaf si boqochiisuudhaaf siin qotuudhaaf siin jiru jechuudhaaf qambarri isaa keessa wanjoo isa keessatti gashuu barbaada wanjoo gobaadhaa kan inni nama barbaada narraa baraa maalirraa baraa achuma jira kuno sadii dubbate amma maalirraa bara waan lama ani maalidha yeesuma tuma taasaa ani garraamiidhaa tokko lamaffaan maal ani kanan gaduuf deebisee dhaaba amma kan dubbachuun naaf ta'anaaf na dukaan itu amali deh ani garraamiidhaa kanan gaduuf deebisee maali barta salah garraamummaa gaduuf deebisee Filippisiin boqonnaa lama keessa jaa'ibaasaati. Likkii maniidha yaada mata yaadani kiraasuun zikka adda maa jechuudha kun mataa isaa gaduuf deebisechuu maa jechuudha. Salphina gooftaa Yesuus Kiristoos inni guddaan doofannoo miti
san qaama kana keessatti yeroo inni murtaa'u qaama kana keessatti yeroo inni mul'isu ilmi Waaqayyoo gaddeebii kan isaa isa narraa ba'a. An garraanii gara laafes kanan galuu deemsisa narraa ba'a. Kanaaf eegamtuu isaa ta'uu barbaadda, eegamaa isaa ta'uu barbaadda. Nambar waan inni deebisaayidha. Sarraa baruu. Isan deebisaayidha. Yoo yaadni iskuulitti si ergaa jedhaa miti. Gadee bitammas. Baay'ee gaariidha bayyaa faddaatti bara. Garuu nambar waan jireenya kee keessatti Yesuus Kiristoos wajjin yeroo qabda. Come to me and learn of me. Gako kota narra Waaqayyo wajjin koorkanii ta'uudhaafi wajjin taasisaa ta'uudhaafi tokkoffaa gara isaa dhaqu lammaffaan isarraa baru maal farraa barraa garraamummaa maal farraa barraa gaduu deebisuu jechuu fayyaadha kana gaduu deebisuu ini sulis bilo salam sama dia kada lebar saya tidak wan makam dunia yone cerin ke kasar kai yone cerin ke akan jektu kai mane Yesus Kristus mulai sudah jette ini saat itu lewat melawat asal saat nikaya makaya ini kok jenya kifu dia jelas sama sudah baik karismatik wanda negam tinggi setiap orang yang kisah warna kita kisah dia warna kita sudah natua baik itu warna kisah saya dari desa dua waktu lah warna kamu kuno negara apa kesbalina warna turun jadi nukatin kafan dia asal kafan dia itu wanda kami apa mereka baik dia tidak mereka ada orang tergiat cika bani mana nak Mukarafu mukabalu walda krisana keessatti simmoo xinnoo rakkini ture isa kana Waaqayyo buqqise warra sina maqaa isaa hidhee ulfina booddee naannoo hedduun argisiisoo kan baay'een isaa boqonnonni sinsoo warra kaan lamaan illee arganii hin geddare Waaqayyo waldaan numaan geddare keessaa gadi hin baane keessuma ta'e mul'ata gurguddaadhaan tajaajila Waaqayyo erga gurguddaadha fawsii gurguddaadha waldana qabxee keessatti umulisira waan jaabaa banuudhaan naafa diriirsuudhaan raasuun galchuudhaan badink akka addaan tokko gara umulisira waan I have seen afuula miti waa'ee Waaqayyo obboloota afuula miti taratti miti Yesus Kristus ilmi Waaqayyo jiraata. Amen. Si wajjin dhufee kita. Sitti haasa'aa, sitti dubbataa, sagalee bara kaa'u. Sitti dubbata. Audible voice of the Holy Spirit. Audible of the voice of the Holy Spirit. Sitti dubbata. Karaa sitti agarsiisa. Arga nama ajaa'ibaa wajjin waa'ee isaa kan kayyamanii kana ni waan. Gelaran disebut pernah kuda jalaf kuda buket wan saja bertu. Ini cara tugaun cuma di sini kesai narra di sini timai. Mal kuda di sini timai. Si tasa saja kuda fundi demi jalan timo si bersisa. Bersisa dah manggada malkacino marino iroh cuma fresh masih dikabati. Nak di sini timai. የባከተ ሻገተውን የዱሮን ታወራ ዱረከስ ያስቀም ሰራሶ ተበለ ማይሞጅራታ አመሶ እርጋ ከባ አሜን ድርቶዬ አሜን እርጋ ከባ ኢየሱስ አሜን ከራኮ ኮታ ደገራሳ ለኪ በለ አጅመና ባባና ነው ከቢያ ከባ ሳመስ አይነከሲ አጅመና ባባና ታዱባስ ፈኪለታ ተለታ Olu
Aku sudah habis. Kamu yang luka. Honestly, kamu luka yang lebih honest. Be honest. Karena cukup dini tu lagi kuni tu. Libat tu yang nyasta sasir solo. Yes, agakkan sagalena iyana, sagalena furukulu, jirenya furukulu diracu. Sampai kita tahu apa kisah. Afolam tu aku masih jadi wahai Kristus. Afolam itu agak taratinti. Si jirata ada Yesus. Harus mana kisah jirata ada Yesus. Amin. Kanafi, infaknya suami dia kena maka religi yang kita lihat orang kisah orang bayar, su tadi muamat tibatan, miti, su tadi muka film kerja apa tadi ini jadi pun. Ini jirenya kekesati yang bukan kabut gitu afan Ibrani kabul filici jirenya kekesati roho Yesus Kristus menggele Yohanes kuna topa karena bukan kan kekesati wampa yang lupa tiga wala jirenya kutiko wala akhirnya Kristus apa Allah lupa tilaman Allah malam apa Sagaliatina kini kisani kendere. Ammas dabale sagaliatina kini kisani kendere. Tario ulfinatina kini kisani kendere. Ulfinatina kini takargam budere. Buya tulfina sana arga. Ulfina Kristus kabod. The glory of Almighty God. Jirinya kiki satarga. Mana wakil Kristus. Jirenya kisah tu mulai jalan cikin nari terlihat dulu. Jirenya kisah tu, mana kisah tu cikin, wadah kisah jerat cikin. Saulan tiga tak kibir menor tu babilai tu macam macam. Andi kuget aku andi kita macam andi. Yenya kibir udah. Amin amin. Amin. Ulfini kena lah ada. Ulfini Kristus orang lagi. Amin. Kenapa? Ulfina ko saan kaya, ulfina ko taga sisena, karar ko berbeda, boleh, ulfina kan, jadinya kan, kanami, misalkan gadi baru, ulfina gadi susah, gadi susah, gadi lebih susah. Setan ini oft rumah lain dan adu kesoal keso sagar rakat sudah tuni oft ibu jika terbaca waktu lain dan setan jadinya namas kanan injek tu lagi injek tu eden kesan akau yo tatum jadi gimana akau tatum jadi lugano kau tatum ada ini pride, ulfina, obidimu. Sagale wakayo mai, wakayo tulotan. Mereka lagi ni orang ni, dulu dia orang gaya kau fuja. Wakayo tulotan, lemur maila. Erga wakayo tulotan mur mate, uyan wadaje uci. Of turma ni yang kau kisah jelas tanah, of tulotan yang kau yang mur main kate, Hussein damai. Kanan injek tu boleh. Wakayum hantuku, ila syekar lagi sana begini, udah kisah kawan. Wakayum hantuku terjadi aku ada dalam ewa cuaca. Ini bukan image Kristus lagi setan mutua kayu tu. Berani. Wakayo anti tu pun bukan. Kubur tak. Apa? Dalam.
bayeessani kennaa yaadaati. Kennaa lammiti kennaa yaadaati. But the fruit of the Holy Spirit, that's the gift of the Holy Spirit. Lallabichi, the gift of the Holy Spirit. Farfanichi, the gift of akkuma kaasa gift dan. Ucaada kenami daa'ima kenna. Saayisasi. Ucaada gasani hukuma kennee adda batee gurguddoota dura bata ucaada. Akkuma kaasa that's a gift. But the fruit of the Holy Spirit is costly. Akka kana sanin jedhe. Mi'aadan inni maali? Mi'aada. Kanaaf Waaqayyo isa kennaa yaana sanis keetti jajabeti. No. So kennaa si kenname no. Kan inni si keessatti jaaju kan inni si keessatti eegu the image of Christ. Bifa ilma isaa Yesuus Kiristoos akka fakkaataniif jedha. Roomee 8:8 bifa Kiristoos. Bifti Kiristoos maal fakkaata? Nyaara bobbuudha. Gurra gurguddaadha. Maal fakkaata bifti Kiristoos? Teetinna, ziqqita, humbleness, self-control, obbituun waldaa Waaqayyoo keessa immeejii kan seerratan barbaada Kiristoos. Jirtuu jedhama. Jirtuu jiru. Maal arguu barbaada? Bifa Kiristoos jedhame. Immeejii kiyya maal ingilizi? Bifa Kiristoos. Maal arguu barbaada duratti? Bifa Kiristoos. Maali bifti Kiristoos? Obbituu, gadoo deebisuu, garaamummaa, gara laafummaa. Ilaallaman keessa. Hojii ayyaanni muguddinaa qabu namoota. Kanaaf isaa wajjin jechuudhaaf kiraateriyaa dhala namaa isaa jiru. Isaa wajjin jechuudhaaf kiraateriyaa nambar waanidha. Kaleessa saaga nama si amarana keessatti Waaqayyo dura jiraachuudhaaf argamu Waaqayyo keessa jiraachuudhaaf tokko maal jedhu ni jalqaba. Of galuu, of dhiisu, duddubbifan, qurxummii qabanis isatti dadhabaa bulan lafaa bulan dhufee daqiiqaa tokkotti achi keessa zaaqeetti kennu achitti dhiisanii hunduma isaa achitti dhiisanii duukaa bu'anne. Hundumaa dhiisanii duukaa bu'anne. Hundumaa dhiisanii. The image of Christ. Bifti Yesuus Kiristoos inni Waaqa jireenya keerraa dhufee ta'u. Amen. Kanaaf hirmina akka aገልግሎታችን ሳይሆን ሕይወታችን jireenya keenya keessatti impressa godha. Immeeji Kiristoos impressa godha. Isa gammachiisa Waaqayyoo. Isaayyaas akka jedhe isa cabee attamitti akkan akkamuuf jedhe. Isa laafee attamitti akkan jabeessuuf jedhe. Isaayyaas 50 dubbifamee lakkoofsa 4. Isa laafee attamitti akkan jabeessuuf jedhe. Isa cabee attamitti akkan deddeebi'uuf jedhe. Waaqayyo arraba sarara barate naa kennire. Siliiba kennu Waaqayyo. Ameen. Arraba maali naa kennira? Arraba sarara barate. Afaan Amaariffii የደከመውን በቃል እንዴት እንደሚደግፍ አውቅ ዘንድ ማለዳ ማለዳ መጥቶ ያነካኛል። የተማሩ ምላስን ሰጥቶኛል። ገለማ ገለማ ፌረዳ መክሴቲ ነበርሲሳ አረባ ሰራ ባረት ውስጥ ናቸው እንደዋቀ አተብቲ በርሲሴ ይተካ Arwai san sila lama gini nanti banyak tiwanan di mirca nanti banyak. Kalau nanti se, acke sawara tumu fana. Bukan naja antu tiga sambil. Bukan naja kesat. Waaqayyo tesor karat nanti wayo anaf wayo. Anak nama Ramizan Pura warna Ramizan Pura itu kanan dia wayo. Bukan nak kau masyarakat sendiri wayo lah cusah kita. Isini wayo
isiniif wayyoo beekaa shan jedha shan lakkaa'eera shakkina isinii sobsiisu shan yeroo Waaqayyoon teessoo ol ka'aa irratti argu garuu maal arge isa arge ana namaa irra butura anaaf wayyoo namni yeroo Waaqayyoon argu duwwaa of arga Waaqayyoon hin argu jireenya isaa keessa kan of arguu danda'u hundummaan hundi nuti mul'atu beekaan isadha guddaan isadha jabaan isadha kan Waaqayyoo fo'u isadha kan mana Waaqa promoot godhu isadha kan kana godhu isadha. But when you see God in His glory, you have no spot for yourself. Wayyoo siniif jedhaa tureeti anaaf wayyoo kanarratti wayyoo sani jedhu ergamaan Waaqayyoo abiddan du'aa saba ba'u mukukkula fuudhee gara kootti hiikee hidhii kootti buusee yakki keessi dhiifameera nan jedhee yakkamaa araaraatii dubbachuu jira boqonnaa shanoo dubbateera ira daddarbaa taa arraba xuraadhaan raajii dubbachuu jira kunoo agarre sii dhiifameera nan jedhee addesellet cheru geeta inni garraamedha haleluuyaa pointi tokko irratti dandabee seenne taman godha pointi warra na jalaa qabdan jirtu jala gara xumuraatti finnu na erga asan jira jedheedha erga qulqulleessee booddee erga itti bu'ee booddee abidda waaqarraatiin keessa deemee bitta godhame keessa deemee itti bu'e keessa deemee tajaajila isaa tokkomma shanii tajaajilee haala garuu waan gara biraan burree arge buraaburree keenya wara qixxeessu Yesuus ameen asan jire haleluuyaa inni dhufaa bidda isaa fudhate aduhu mana kana bidda isaa fudhate ameen inni kootti buusee kan fareen akka jalqaba yeroo gara Musee dhufe maal jedhanii oo abiddi sun maal jedhee abidda sana laalaa jedhee sanitti fiigu achi garee maal jedhe Musee Ngertani? Betul? Malah kira malah dia mana kira? Arra abinda lalu lagi kira abinda cikar apa faham apa? Abinda tu betul itu sih. Baik dia nak abinda. Aci kisah tu betul dia macam kisah abinda sana kisah tu. Kau beki berabas kan jadi. Amat tu kau berabas malah fakir. Sufyan fakir. Number 8, I want to focus. Now, bahasa orang ini, abis ini dupat tu muka kualat tu malu dupat cisi. Maka awak kaya alfat. Acik cik dupat tu, asyik tu malu dupat cisi. Kanafi, jero. Wakanya. ለሱ የማይመቹትን ለባህሪው የማይመቹትን አመለሳቲፍ ከንታኔ ጅሬኛ ኬኛ ኬሰተመኔ ኑ ወደ ጀቹዳ ዘበት ነው ባህሪውን አፋልስንስ ረንደቢያ ዋን ጅሬኛ ኮ ኬሰትጅም ዋን ጅሬኛ ኬሰትጅም ዲ ወደ ድረማደ ዋቀዮ ኢሳቹ መካይሲ ወደ ጀቹዳ sudah buat tari farfetun anda tari dalam anda jeron dalam Kristus buat anggala sakit dicuci kecil dalam anda kecil farfan anda garu to be the right messenger of the Holy Spirit
waaqayyo jireenya koo jireenya kee wajjin diil gochuu barbaada. Ameen diila ko. Ameen. Diil gochuu barbaada. Si wajjin dhufee gadi bu'ee si wajjin namicha fuudhee lafa onaa keessatti bugeenne. Gaafa dhaqee jiree Gibsaawwi isa Israa'elaawwi lolu sana keessuuf kuumeetti jala gachee irratti nama qabuu dhageen laga of kaa'eedha. Tikee oolaa namaa ta'eedha. Waggaa 40 lafa onaa keessatti dhaqee barsiisee tireen godhee waaqayyo. Cuunfeen sokkume ani eenyu kana siidha qooma jedhutti fidee achi kanaaf baay'inni isaanii kan ta'u amala fudhatee በበግረኝነት የእግዚአብሔር ልጅ ግረኝነት ስልጣን ከነይፍ ወራሽ አሜን አጀተ ማለበሬ ሲርላ ኮፍሳ ኩራ ለማለኮሰ ዲማይ ዱበርቲ ከንዴ ሰየሻ ይላ ባራክ ጋራ ላፈሳ ከሙሴ እንጀሮ ሲርላ ኮፍሳ ኩራ ለማሳዲራ እንጀሮ ወዳ ጋራ ላፉማች ይበሬ ለፎና ከሰ Obolota amala saat amala waaqayyo amala Kiristoos fudhateetti achitti qubaasaa mul'atti safare lafa onaa keessatti safare asirratti gabaabaa irratti mul'ise adda addootti shaakala miti pulpeetiin waaqayyo madirakiin waaqayyo iddootti shaakala miti addoo sanatti lafa onaa keessatti si barsiisee lafatti itti mul'iftu dha. Kireen masalxanyaa sirraatti kun achitti gola kee keessatti lafa onaa keessaa siinaa migira badala ittiin jechuu qoomiti. Gola kee keessatti atiif namni tun ta'in atiif inni isaa wajjin wanta inni tireensi godhu waan isitti dubbatu waan isarraa fudhatu hundumaa lafatti mul'iftu. Mariyaa kutuuteetti shaakaltu. Kadafi waaqayyo sakanaan waa'ee dubbisu. Ameen. Yoon danda'e wanti tokko dabalee qalmaan immoo warra saban immoo guyyaa barbaada. Amma maatti maal jennee? Maayennee toopikii keenya maayidhaa? Nuyi wajjin ture. Warra waaqayyo wajjin hojjetuudha. Nuyi afaan Kiristoos taane maal taaneerra? Ergamneerra. Afaan Kiristoos taanee ergamuudhaaf ambaasaaddarii Kiristoos ta'uudhaaf maal nurraa barbaadamaa jedhuuf pointiin jalqabamaa inni sarraa baru immoo agarran isin daddaboota nabaan kan isin tulmaata gara kookottaan isin barsiisa wanjoo koo baadaa gara kookottaa gara saadaquu baran inni lammaffaan isaa wajjin jechuudhaafi ishee kana jala muree deemuu koo wajji mattaazas abboomamuu jedhame But it's not really, you know. This is another page. What did you have to do in Lamafan? Abboomam. Warra kan irratti dubbadhu garuu sirriitti himuu nan danda'a. Hunda isaa qaqqabaatanii sirriitti himuu kan namaa irratti dubbannaadhaaf. Inni sadaffaan jireenya dammaqaa qabaachuu. Jireenya dammaqaa isaa wajjin qabaachuu. Amma gaa isaaf abboomamuu jechuun maal jechuudha? Eessaa jalqaba abboomiin? Isa kana dubbii waaqayyoo keessatti agartu Yesuus mana taa'aa ture. Isaan immoo ala kana ana caala jedhu ala kana waan lolaa ture jechuudha dhugaa ol galanee siyaasaan ol galan maayee Kiristoos wangeela keessa dubbifadhaa si malatti macaafa qulqulluu bayeessa guddaa dubbifadhaa qayyabadhaa kan bayeessa guddaati kan afaan isinii kennu maal isin hin taane jedhe maalaa saa'oo dubbiftanii namni balbalatti isaa kan jiru foddaan jiru ala sabatti hunda sabatti isaan kanaan wal falmaa turan ol galan maal ittiin jeesee ol galan
Maaloo asaatuu ta'edha. Sagalee Waaqayyoo gachirraa maal jedhaa? Anachaan waliin jiraa turan yoo hundi isaanii afaan qabatan calqii danda'e. Kanaaf abboomuun eessarraa jalqaba? Maalirraa jalqaba abboomuun? Aasaa keenyarraa ooluu keenyarraa jalqaba. Maalirraa jalqaba? Aasaa raba, ooluu raba. Akka biyya kanaa dhufeeni fakkeenya tokko dubbataa ture isheen isiitti dubbadhame. Tarii hunda dubbattee isiitti ta'e dabilismii ta'a. Nadugaatu meeqaa hin xaxxaana. Ishee kan namni dhaabatu ta'a. Hojii lama. Hin xaxxaama isa biraadha. Yeroo ta'a waantota isin eebbisu. Yoosef immoo taasisuu gammasaa. Ishee kana wal duukaa baranna. Warra geessanii simmoo irra deebitaa qillasa. Anuuraan qabdee ammoo yaadate. Jarreen sadan tokko jedha. Biyya tokko dhaqanii sooressoota hin kassaran jedhan. Hin kassaraniiti namaa gadi ta'an. Achi booddee gara beekaa dhaqatan. Beekaa dhaqanii maaltu wayyaa ulfina keenya duritti deebi'uu barbaannee dhani waan qaban isaaf kennaa kennanii beekaa sanaa fi gorsa fudhatanii deebi'an waan sadii isaanitti dhufa. Akka inni tokko waan isin gashin keessa galinaa tokko lammaffaan karaa kutaan deebi'an baaqwaraa cimanaa bammaa gabaatti dhiqu baaqwaraa qabdiidhu lafatteetti waggaa baay'ee dheeraa ture karaa kutaan deebinaa waan isin gashee keessa galinaa waan isin gashee keessa galinaa karaa kutaan deebinaa misadafan malee furdiiga dhagaaga jarri kana fudhataniiti biyya keessa duritti galaaga kan fudhate karaa kutaan deebinaa bammaa gabaatti dhufaa asirraa iyyuu jira kaa'eera bammaa gabaatti dhufaa baaqoraa jaltiin silaan lafaatti qochi waan darbeen gaaffii darbee waan darbeen gaaffii karaa kutaan deebii waan sin gashee keessa kanumaan biyya keessa duriitti deebi'aa ulfinatti baata kana fudhatanii deeman kana fudhatanii tuudeemanii dhaggeeffadhaa qabeessa godhaata itti dhi'uutti gaanaan kottaa maaliif kana hundumaa geengoo kana naannoo asiin kunne baanaa jedha wali qaba. Namni tokko nama gorsa keenya eeggannee iddoo irratti eeggachuu dura jira karaa kutaan deebiinaa jedhamee kana irratti hin ejjetu jedhan hin ejjetaa namichi ni tokko jirtu hin ejjetaa beenaas hin jedhee inni keessa osoo irratti deemuutu dhiyaan itti dhiinaan gara namni mana namicha tokkotti godhe. Hin bushee warra manaana bushaa jennaan buunaa manni kan waaqayyoo jedhamee Oromoo ta'e illee deemu malee. Buunaa hin bushee namichoo cooma nyaachisanii dhangaa gaarii dinqii nyaachisanii ka'ee deemanii ganama yeroo ka'ee deemuudhaaf jedhu namni as taa'eetii tsaafa. Biyya Siwiidinii kana dur 92 keessa dhaqeera akka faranjiitti 92 Siwiidinii Noorwee kan tajaajila na as taa'eetii torban tokko mana isaa keessatti simatee si eegee si nyaachisee si nu baasee
Peperin deskiin gara balbala duraa jira achirratti yaada keessa hin yeroo hundumaa mana gara 35 bulan ji'a 3 keessatti dhumsiuriidha. Mana 35 kana keessatti torba tokko fantaa lama fantaa achi jira saaftanii baata. Biyya kana jiru naggaatame hin mudanne. Naani yaada kee kennee dhalli namichaa yaada ganama kennaa aati mana namichaa sooressa badhaadhaa sana fungaa lafa kan jedhedha. Fokkiftuu cafaqoo namichi muumii dhagaa biyya lafaati. Achi booddee asaayitiin isaafee kanumaan gadi beekamu. Gooftaan sadaqee si'anii fuudhee ilaalu amma namichi kun egaa yaada kennu irratti maalaadha manaa bareeduu barbaadanii jiru laata? Waan si gashine keessa moo kan hin argine. Dootu itti deemuu barbaada ulfinichatti. Maal jedheeraani? Maali namichi kun maal akka ta'e barate fuuldura kana hojjetu. Maali yaada kana kennuu irra jira malee miidhagduma barbaade fuudhin jedhaa jedheetti amma saggaamee amma chaggaamee achi chaggaamee saggaamee waan siin keessa achi kaa'ee waan keessummaa sinnaa goota waan osina eebbisuu gaa'ela keessan eebbisuu bultoo keessan eebbisuu edheetti kaa'ee tokko namichi gooftaan na keessa godhee fuudhee si ilaalu gochaan sinnaa goota dinkii nyaanne dinkii yaddoo bultii namule dinkii kun dinkii gaa'ela keessa na eebbisu jedhee waaman hojjedhe. Waamay mana saaranaan nessee lafee namaa iskalee iskaanii kan afaa irra deemee agarsiise nama dudduudha. Maayini warra kun beektaa eddeenaan warra gaa'ela koo keessa dhiqanii dubartii fungaana hiikinaan jedhanidha. Siwwaqoo siwwashee karaa kana mormii kana keessa siibiti tajaajilaalee tokko lama sadii addana almaazii jira addana birrii jira addana warqee jira addana kana jira amma barbaadde kunooti fardis kunoof yaaduu isa jedhe namichi fe'atee ulfina isaa duriitti deebi'ee gara keessaatti galee bammaa gabaan alama gabaati baaqqaaraatti alama hedduu ስላለፈው አለመቆጨት ለምን ከናት ዲግሪትን አሳንኬኛ አሳን ጎዱረ ጀቀባ መጣዘዝ አቦመሙ አችራ ጀቀባ ከጀ ሰገሌ ዋቀዮ እንዱብኑ ከነ ቦዴስ እንቲ ማንዴማ ፈከኛ ኩነጃ ሶዶሚ ለመራ ነማ ቢየሙ ሹራ ነማ ረበሳ ቢቱቻ ላይ ነማ ቢየሙ ሹራ ነማ ረበሳ ቢቱቻ ላይ Maariyaam kan isheen namtiin arguutamte Maariyaam obboleetti Museef Aroon warra kakkuumoo fa'a ishee Araamitti lamtiin arguutee Waaqayyo dhagaa fuutee Musee rukutteedha sagalee Waaqayyo maal goote maa inni jala keenya yeroo hundumaa isaa malee dubbatamuun maal karana kanneen geggeessinu maa inni nuyi ettee dhachi baate kana yoo dhagaye Waaqayyo dhagee Museen namiini kan Musee beenaa warga'iin kan isin barbaada koree biratti beenaa obboleettii kee obboleessa kee fuudhii deemee Maariyaam garbicha koo irratti maaliif dubbatte kittiin jedhe maali jedhe minna mana kaa lamtiin arrukute dingaa waraana jedhu ko arrabaa maali kun maali geggeessa kun yeroo hundumaa tarii diingeewwan jetteedha. Mbedduwwan ishee jette garuu garbicha koo irratti maaliif dubbattee jedhe sagalichi. Achi booddee gaafa isheen lamsii rukutamtu uwwere Museen Waaqa duratti kufe nama illee Waaqa namni isaa ta'u garuu torban tokko ba'aan abaattu. Abaattu bifa kana torban tokko abaattu. Yeroo Waaqayyo jaasanii ba'u waa ittusan. Ilaa garbicha Waaqayyo maal irratti dubbatte deemanii miti
dabalat maano eetu caale amma waaqayyo fakkaata mooti Musee fakkaata waan Musee waaqayyo caalu fakkaatu maaloo dhiisiif haa ta'u isa garuu tokko baatti fudhatee sababa waan gurguddaa mootiin arraba jecha raba waaqayyo wajjin jechuudhaaf sanan deebisaa mattaazas kaqaalaችን ይጀምራል ከንግግራችን ይጀምራል አካሄዳችን ይቀጥላል ክንዋኔያችን ይቀጥላል waaqayyo wajjin jechuudhaaf nuyi warra waaqayyo wajjin jennuudha isa wajjin warra jennuudha isa wajjin jechuudhaaf namni nama eebbisuudhaaf maatiin eebbisa nama baaruudhaaf waan hundumaa tajaajilu jechuudha lama baarrakin suma kana lama argamin suma kana kellaan isa dadhabeedha yaa'iko kunoo kana isa gidi kana achi keessatti qaamsee dhagaa kana naqee dhagaa kana saaqatee ba'a hidhiidhaan masii dukkaanee hidhii kana saaqatee hundumaa jecha si gabbaa hafuura qulqulluu waan qabuu danda'a sana keessatti akka jedhu yaa'iko namni waan hundumaa leenjisuu danda'eera leenca leenjisuu danda'e jawwee leenjisuu danda'e qeerransa leenjisuu danda'e arraba leenjisuu danda'e maayitale asii tuf jedhee sabni qabu maatii hundeessa qabu hafuurri qulqulluun garuu danda'a. Ameen. Hafuurri qulqulluun leenjisuu danda'a. Hundu kun duwwaadha qaa keetaa funyana keetaa warri kana keetaa ijji keetaa arrabatti garuu meeqatti gadaggade kella meeqana gadame jiraama kun kana akkani kan tokko dheessa guutuu galtee beektu inni kan jabaa akka ta'e kan of ciniintanii beektan cimaadha kanaan gadaggadame hidhiin gadaggadame hin danda'amu hafuura qulqulluu duwwaatu leenjisuu danda'a yoo waan kan ta'e gochuu kan danda'u qeerransa garuu danda'eera leenca garuu danda'eera namu leenjisuu isa garuu leenjisuu danda'a hafuurri qulqulluun garuu danda'a. Namni mana waaqayyoo keessatti nama dhiibuudhaaf kan isin qaqqaboota kana maaloo gorsishee islaamaa maaloo gorsisaa islaamaa inni kanatti maayii ba'e kaa gootee isatti cabsitus qallamuu lammataa karaa sana bahu qallamuu lammataa karaa sana waayinaan jedhanii asirraa jalqaba isaa wajjin jechuudha. Afaan keenya lafa keenya Kiristoos Yesuus kontirool gochuutu jira. Kontirool gochuutu jira. Lamaamaatiin lama baarakin sun inni takkamu. Nama waaqayyo tokkotu makiinaatti nam'aniitii diisii kana addoo tokko du'a gawwaa ta'uu nama dubbisuudhaaf adeemu waan saamne gara nama saddeetitu makiina sana keessa jira. Innaa paasteriinanii ulfina kennuuf tokko mochi keessa jira nama guddaa. Sima deemuudhaaf addanaa makiina mootorri ka'ee jalqabnu waa'ee nama rakkisaa tokko waldaa keessaa as chaggaarii sa'u nagaru sila sutarassaa waa'ee namicha sana rakkisu naatu ka'e na caalaa mana misamne kuwe yani ana dumni waldaa'e jennaan qaba faana kennu maala jedhe warra kanaan jedhe maala jedhe qaba faana kenna jedhe maala gooftaan ta'uu beekaa waa'ee namichaa jedhe noo qaba faana inni kun asii fuudhe waa'ee namichaa ishee sun asii fuudhe inni kun asii fuudhe inni kun asii fuudhe akka sa'aatii lama waa'ee namichaa saare ልክ እንደተለጎመ ሰው ለአማርኛ ላንዱበት ናሚት ልክ እንደተለጎመ ሰው አፌ እንደታሰረ ኦቱረስ ታይቶ ኮከደን አጭገደን ለበረ አጭገ ሰነምቺ ቶኮዲዮ አማኔ ቶር ጃያቱ ና ይያማኔ አጭገደ ስልኪና ነው ወደ ገርገራኑ ማናን ሪከተያዝሞ ናባሜ ፓስተር ናንጀ ሄና
Asarrat keessatti tu hirmattee taatee aanaan Kiristoositti nagaan amanture. Si galee? Asarrat keessatti tu qooda fudhattee aanaan nagaan eegalaan Kiristoositti jedhee. Agartee? Aalaman naagee sa'uun inni itti dhabeettaa. Kristina kun muruuno jireenya Kristina jireenya malee wacabii namni wacu miti. Kristina jireenya jiraachuu. Kanaaf ati immoo godaasaa ta'uudhaaf sawa jireenya jechuudhaaf inni kun piraayimarii dhagaa. Yeroo Waaqayyo warra uumaman taane Waaqayyo amala isaatiif kan ta'u barbaada gati ta'e yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti nu guddateera taanaan ulee ol baasee bishooma Waaqayyo. ሳንፈልግ ወስዶ በስፍራው በቤቱ ያስቀምጠናል። Waaqayyo nu gargaara. Ajiratu waan baay'ee dubbadhantu waa'ee Leewwii lubummaan yoo of kenname mana waan ogeedha. Seera ba'uu 19 keetti of kenname. Gosa 12 hundumaaf kenname 19 keetti. Seera ba'uu kan kalaalaa shaniichaa. Seera ba'uu 19 gosa shaniichaa alaalaa. ለእስራኤል ሁሉ የክህነት ስጦታ ተሰጠ። ቦቆና ሶዶሚ ለማተር ዱፈኒ ጀቢዳም ወርቄዳ ጀቢን ጀተተኒ ኤላ ዋጋ ከእስራኤል ኤላ ሰግብሲ ሲባሰ እስራኤል የቱት ካዴ waaqayyo sabni koo yakkeera Musee beenu gadi bu'e. Abboomi kurnan fidee dhufee achi qarxam godhe cabsee dhufee dhaabatee sabni waaqayyo nama waaqayyo kan ta'e dhufee gara koo dhufuudhaan gosa 12 keessaa Leewwii duwwaan gara isaa dhaqee. Leewwii duwwaan jirtu jira. Leewwii duwwaan irraa fuudhee Milkiyaas boqonnaa 2 keetti qalaalaa Hisqeel 44 keetti qalaalaa addoo sanatti gimsiisni garuu Leewwiin Museedhaa wajjin ijaajjanii inni kan jabbii isaa wajjin ijaajjanii irraa molqee Waaqayyo seera lubummaa kennaa lubummaa 11 hundumaarraa molqee Leewwiitti dhiisee Waaqayyo. Malam jadi putana mesin ke, Hisqeel 44, Milkiyaas kakumu hasarna boqonnaa 2 keessatti inni naaf nabboomame na sodaate kanaaf lubummaa nuu fuudhee itti kenne jedhe Waaqayyo. Waaqayyo warra dhagaan waan taasisu. Ameen. Meeqaalee dhaabatan. Yang dakika lama sadi malah kagaya berarti belum fatati meditate koda meditate tu malah kagaya berarti waka Abraham waka Ishak waka Yaakub waka Bota Kenya galanni Waaqa irratti lafa irratti bara baraan siifaa ta'u. Sagaleen dhageenya kun firdiin nutti hin ta'in. Maqaan Yesuus Kiristoosiin ija godhatee jireenya keenya keessatti Waaqayyo ija 100, ija 60, ija 30 sana qaba. Isaatis tole isa qoraattiirraa wala bobbaase. Isa lafaa qarxiirraa wala bobbaase. Isa lafa qoraattiirraa wala bobbaase. Lafa gaarii irra isa bu'e sana. Isa jedhan Musee godhate sana taanee akka argamu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaara. Ameen. Yaa Waaqayyo firdiin nutti hin ta'in. Ameen. Dubbiin dhugaan nuyi asirratti har'a dhageenye kun jireenya keenya nuuf hajijji. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaan. Ameen. Ta'a. Haleluuyaa.